sirna feederalizimii dhugaa yeroo ammaa lafa qabachaa jiraachuusaa kan ittiin agartu Itoophiyaa keessatti har'a akka kaleessaa qaamni si micciiree naannoo kana haala kanaan hooggante malee kana goote malee sana goote jedhee naannoo dhiibbarraan ga'u hin jiru har'a akka adda waayuu kaleessa. Murni abuut yookiin TPLF aangoorra taa'ee saboota muraasa naannoo afur nuti adda waayuudha jedhee walitti qabee achi keessaa immoo warra arfanii keessaa TPLF qofaa isaa aangoo hunda qabatee Itoophiyaa kana akka fedhutti jechuudha harka wayyaa jalaatiin naannolee hunda gara fedhutti deemsaa ture jechuudha. Har'a garuu tokkoffaa paartii nama biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa jennu hirmaachisummaan isaa saboonni hedduun paartii kana keessa ni jiru jechuudha. Yoo xiqqaate sabni Itoophiyaa keessa jiru paartii keessaa dhibe hin jiru har'a paartii badhaadhinaa keessa jechuudha. Itoophiyaan biyya afaan hedduu qabdu, biyya aadaa hedduu qabdu, biyya hordoftoonni amantaa adda addaa keessa jiraatan, biyya naannoleen 12 ta'an mirga ofiin of bulchuu heera mootummaatiin gonfatanii fi biyya waloodhaan Itoophiyaa badhaatuu ijaaruudhaaf hojjechaa jiru ta'uusaa qofatu Itoophiyaa gara fuulduraatti ceesisaa jechuudha walumaa galatti.